سبب المقرطة بار من الدوركنتين أن بار وان كذي سيبرا تام خلاص ري بعض كنا مرة بار من انتظر أما ديمو كيسلا لا ما يجوا تنرى إيه كنا إفتاني دفوتا ويا خربون وين جيم تاكم عندما تنجر نندين توكم إيه نندين عندما تنجر توكم بياكم خلاص. المواقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن هردت تعافي كبجنت تكينيا أكم نجي قبتني فيا قبتني ججوا كسيني فيما بحاريو تيجمع دي سبرايز كنا فعلا نكتها جتودا ماني فعلا هذا نيت برانكي كنا كيسة برانكين الردلجا وأنا تيجمع دمو تيجمع دم برو بربادي يو تيجمع دنيس فعلا تاسني جيتين جرا انفدوا أنا كنا جيتن لولا كاسا برانكي داتون akkasii hordoftoota kiyya du'aa hin haagotan du'aa hin teessan hedduu na barbaachisa. Inshaallah kanaafin gammachuun qabaa isiniin jee. Addunyaatti gammadde bara. Maali? Addunyaatti gammadde. Addunyaatti gammadde. Maali bin gammadde warra bin wanne. Laamzaan kiyyallee xiqqaadha irratti illee da'uun hin geenye. Garuu haa ta'u ilmoo dhufte ilmoo rabbi namaa kanne meeqaa dhabee ilmoo barbaadu jira. Ani garuu amman Dhibbaa ilmoo barbaada. ani garuu amma dhugaadha ilmoon ni barbaadna ilmoon kan naa dhabbite ani garuu baara amma dhabuun feene Haluun feene kan jiru. jechuun amaa akka dhabuun feene Anaa mi rabbiin jaalu. Ammaa jiru. taatee mi amma rabbiin naa kan dhugaadha Kam dhaluun fadhu? jechuun amma kalas ani na dhukkubus jira akka duraanii miti hamileen tiyyelle Ayyo. ilmoon beeku amalas na jijjiirtee jirti Kam ta'ee jiru? duruu beeku ani sirriin jiru saniifuu amma dhaluun feene bara irraa hin Kam ta'ee baasa jireetti? akka tokko nama guddaa irraa hin baasa Baaree eegis hin jettu? baaree naan hin jettu irraa hin baasu fedha bara Maaliin fadha? irraa hin baasu fedha Ilmoo Eh, maalaalee? maal hojjetan maali? Ilmoo biraa haata? Eh, Kam? amma dhaluun fadhule ganaadha hamsaas ganaa mataaf baati shani ani ammas karoora kiyyaame dhalus hin feene xiqqoon turuu barbaade Karoora keetiif dhaluu hin feene dura ammaa xiyyaa ture. rakkuma fide kaatti yaadeetin kalas taateemi Dhufee gara rabbiin fide ilmoo firaa hin baasaa waan osumatti eeguu jiru natti taateemi kalas ammoo kalas warra hin baasan jechuun afaaniin firaa hin baasaa ilmoo kam jettare? dhaluu jechuu kiyyaama Hin dhalu. Eh, Akkam? kalas warra hin baasan jee haagama dhageetiin dawaa fudhadha Amma ilmoon natti haftees kanatti himtu sum. Deebii maanta firaa hin baasaas natti himtu sum. Akkam jechuun? egaa wal mareenneti waan mareetanii Wal mareettee ilmoo namaan naan mareettee baata? jechuudha waan mareetanitu tolaa jechuudha. Ilmoo naan mareettee baata? Silaa Si baarsii duban baasa fayyadamu. duba? Si duban baasa? Ilmoo na duubaa baafnaan kaatiyyaa fitee dhumtee walitti Kada siree sanii si bareechuudha. Akkam? Sanii si himee Fakkeenyaatti baariyyoo sanii yemmuu ilmoo kam baafta? Tarabbii duraa akkam ta'a? hin beekaa ilmoo baasuunis akka haraam taates garuu Bara ilmoo baay'ee akka baasuunis akkuma nama takka butan ajjeeseeti. akkasuma Duuba horee ilmoon baasan maal? Talaafii jirtu naan si daradu jedhamu. dubaadhaa biyyaa addaanii fayyii kalas gammachuutti qabu akka takka jira qaama kiyya kana Akkam qabu. ilmoof yoo gammachuun qabaanne akkam ta'uu fedha? Ilmoof hin baane ilmoon gammachuutti hin qabu Maali? garuu akkuma takka hin jiran beeku. Akka tokko kun akkam? Akka tokko hin jira. Amana na jijjiirti duruu na jijjiirti amana. Akkam jettee ijaarame? Bahaa mana irraan bahinni asuma taa'ee ijuma keessa eeginaan jetti. Aduugaa keessi harkatte waan baarii. Egaa dabarfannootti hin jiraree. Waan baarii na hiitu harkatte. Ammaan kan gabbaatee ol deebitu lubbuun asin naa dhufte. Kun akkas ulii sana keessi horadhu. Keessi miti isaa dabarfannoo waan beektaati waan dhalaan Booda barbaadna ofiin hin beekamu miti. Ilmootu akkas na godha jii ulii baaree isa qote baaree isa deemu jii. akkasuma godhe jirtire duruun eegalte. Asuma si bira haa ta'u naan jetti lubbuun. Eessis biraa ta'u? Manuma keessa. Maal si biraa bara? Hin beeku warra kanaaf hin jaani. Atis nama taa'u miti hin teessu saniif ofirraa hin baasa. Kanas. Nama taa'u miti biree oon deemee dhufees mana Kana ta'e duba ani wayni duba akkamitti ta'a? Waa lagalaa? Duba akkam ta'a? Asuma bira haa ta'u asuma biratti gadi hin bayyate. Kanas dukkaana gabbaa'uun fedhuree amma kanas dura mala na jijjite waan duraan hin qabne nafitu jirtu saniifuu hin fedhu ati nama akkasii miti nama beekee akkasii namaa taa'ullee miti. Gaafadhu hangam tasaa baargabboon kam hin jirti. Anga lubbuu godhatu isa baraatti anjabaa jirtaan lubbuuti. Duuba akkam miree aya usmee.
Kanas re. Fakkeenyaaf ijoollee afur dhaltee lafaa qabda. Tula kanas kun jijjiirame re ilmoon sulatti komiti wanti qaba. Saniifuu nama akkasii miti anaafati egaa boodas rakkachurra atis nama akkasii nama beektee akkas wanti ta'u miti. Ofirraan yeroo inni ofirraa baasa. Hayi. Danda'uudhaan. Mun karaa deemtee si jala deemaa wala? Baar manan taa'u ni deddeema. Baar manan taa'u ni deddeema. Egaa. Saniif ilmoo akka baar mana taa'u kan deebiin kas godha. Ni beekaa duruu amala jijjiiradhe. Mana deebiin kas godha. Yoo ilmoo sana baafte baar mana kana deebi'a. Laagaa itti rakkoo dilasa wayii natti birtee. Oluun seenuu ammanuu kana oolmoo baafte. Moosi jiran ganda keessa deemaa wala? Bakka ati jirtu hundu foon. Qe'ee kanaa hundu. Duba akka miraayee ni teessa kana sifirraa ni dhiisa. Ilmaan lafa jiru kaniin guuree deemu kun. Haa ni teessa gaa. Eessan ta'a? Jechuun manaan baatu ganga lubbuu godhattu. Keezii kanaa irraa dhiisee. Keezii miti isaa baara namaa beekiraati namaan beektu duraanuu. Amma dubbiin jedhan irratti hin baasin. Nama hunda gaafa dhume dhalaan gisee mee saayiboonatti gaafa dhalaan akka dabarfan akka gooti. Dhimmaan kiyyaan beeka malee kan namaa malee. Arrumaan. Ammaa nama akkanatti. Kun kijibaa uqa. Arruma fakkeenyaa garaa qabda siin jaaniiti arruma odeejjee kanaaf itti taasisaa. Arraa matiree baatti akka maaliin kubaan qabu duruu ni eeggattee jiru. Maaliif otoo haafama deeyitee osoo haafama deeyitee garaa qabda siin hin jiin baar akka manaan baane kanaa maaliif jettee dubbii dandeenye. Dhiiguma sana ni eeggattee. Alee maasitti hin dhufin. Dhiyoo sana ni eeggattee basiif qabeetiin taa'aa jira. Booda hammachaa deemtee waan ta'u. Amma garaa qabdi jennaan isaanii jettee jiru. Booda hammachaa deemte ammaa dhuguma walitti himuu jira. Guamal oleh. Kalau saya sini riba gedanya di antinjat sana bukan. Berapa sih? Kalau saya. Hah? Enggak. Berapa? Kan. Bari mana tahun gitu? Ayah. Ayah deh. Ayah. Enggak. Malin jare. Enggak juga nanti mas. Bahar. Oke, ini sih. Ani ilmoo yoo baasuun hayyama taate akka rabbiin jeesanii yoo baate qofa. Ilmoo haadha qochiisuu deemtu. Yoo fakkeenyaa ilmoon tun si miidhee si qochiisu si jeesuu deemtu. Ilmoo baasanii haadha lubbuu oolchuu jira. Saniyaas ammoo dafeetiin ilmoo xiqqoo gubbaa garaa godhadhe ilmoon baasaa. Ilmoo baan qabne ilmoon xiyyan taate akkasii baaftu. Kan sama waltaanaan ni untuk maal waltaanaan? Alas sitaanaan maal waltaanaan? Ilmoo baasii silaa walii galla? Laa akkaan jeesan sitaanaan ni untuk waan maal kan tukar? Ni untuk ilmoos baasuun hin jiru. Baara si gadi hin bahin as taa'inis waan dur hin jirre baaratti hin baasettee. Duba maal eessa deemtare yoo teessee maal qabdu? Yoo teessee maal qabdu? Laa yoo dhugaatii akkas ta'e yaala usaala nanis beekanii waan ajaa. Ijji walummaan kun waa keetu jirtu tunu. Ati amma yoo alatti hin baane yoo hin deddeemne sin taatu qalas. Uraadii sin musan godhaan qabdu waan hin taane nutti naasa'e. Ayyee qalas akkas taanaan anis nuun godha waan. Nuun godha. Kaya akkuma si geessee laala. Maarra kana keessa laata? Ni jira. Kaya akkuma si geessee laala. Singirsa. Singirsa ragaan ni jira. Kalau waan hin jirre guyyaa keessaa. Waan hin jirre maal isa? Waan hin jirre kaya. Waan hin jirre miti. Ilmoon baasaa moo? Hai. Jaayiba qabdee. Duraanuu barraati waan namni si jiru namaaf fudhattu. Maal namni si jiru hin fudhatu? Kala isaanii dhuganii baasan hin baasa barraati. Maal baasa? Waan namni si jiru fudhatu. Walaa mana kana hin baasin ilmoon baasette. Maal? Mana kana keessaa hin baasin. Mana kana keessaa hin baasin maali duba? Ilmaan kaan gatti lafaatee guddiftee keessaa hin baasin. Jamaa kana dhiisi. Ilmoon baasette annaabsiitu wanni takka taa'utu hin jirtu. Kilmaa wani si himu. Duba akkam ta'edha ree? Akkam? Akkamitti taa'e? Deebisaatii guddifataa takkaatti naa dalagsee beektaa? Bara ka guddisuus rabbuma. Rabbii guddisaa sababa itti lafee ilmaan guddisu jira. Kana turee duba waan hin sinjoo yoo fudhanii akka biree. Mana rabaa naatti dalagi siin jee? Duba yoo fudhanii akka biree. Mana rabaa dalagi ilmaan hojii guddisu siin jee? Baraan san jechuutti hin jiru. Duba waan hin sinjee sana yoo diddi akka biree. Maaliif naan jette? Angara kanas jabaatu taa'e. Eessanta? Juma kiyya biraan deemin kana turee. Eessanta? Manuma keessa. Ntaa'u. Egaa waan deddeemtu ni beekaa reessanii. Beeku feetu dhiisi wanni itti deemu takka hin qabu. Nama fe'amanii deemu. Maal?
Wannan da yau sa deddeeme godhu jira. Dubaa kamire. Duwani tuan. Abooni ajaana dhuftu malee ani baar kara deemu qaba. Angkas Dalagaa kuu deemu fi ajaa kuu deemu. Kalas re. Dalagaa kara mana. Dalagaa wata manatti kamas. Dalagaa mana duraan alaan bulu jira. Jechuun ala turuu sin feeru deema. Ayi. Ala turu. Jaa meeqa deemee meeqa dhufuun qaba. Yeroo dalagaa waraabana manatti galu. Tamam. Akkasitti. Sanumaani. Ayyee. Ajaa dalagaa abdaddeemsa. Bitatee galu. Tamam. Dalagaan halkan saa torba dhumtuu zoomu san galu. Jechuun yeroo niin beekaa lees. Sa'a sagal dhumtuu zoomu san Lees galu. niin beekaa yeroo dhabdu. Amma isii zoomu dalagaan dhumtitti hajaa dhiyeessee galuuni. Kalaata. San duraanii akkasutti hin galaa jiran. Ala ulee beeku hajaatti yaala. Ilmi na bulchoo jiraate malee. Aadu bulus ni beeka. Amma ati titi jechuudha. Ilmoon taphan taatu. Badi isaan dhugumaan sime yoo ati waan isin jeen fudhani anis ni baasa murtee. Waan jee fudhannee sababa ilmoo godhattee baarii mana dhoorkan jiin baar waan akkasii si fudhatan. Kalas re. Ni baasa. Yoo na jeen nanti ni baasa. Ni baasa. Ni dua Ni baasa. Ni baasa Ilmoo baasa. Wala waan nyaatu isaan fuula siin jibin. Taa nashna diddaawwe. Ni baasa baar kalas ni baasa. Anjamaatti hin jiru bara. Anjamatti hin jirtu. Nandayin. Anjamatti hin jirtu kan biyyaa kan. Ilmoo baasa. Ni baasa. Tamam baasa yaa kuisiga. Baasa kun amarraa baar manan taa'u. Amma deemu bisilaa. Amma jiru tanarra. Kun iftaanii dhufu taa'u yaa furboon. Waan deemtu akkam? Baasa yaa. Deemtu akkam baar? Baar kool deebi. Wallahi kool deebi biraankiidha. Wallahi baar. Wallahi biraanki ko. Maaltu tu biraanki? Biraanki wallahi. La. Safi jalan kaayatee dilaree foon haasoo jirtuu fi waa hundi maramu jirti. Zaata ka guutuu ka. Garuu biraankiidha ni baasaa kan hin jee ilmoos biraankiin jiinga ilmoon ni jirti jiraachuu. Naal. Safi jala. Biraankiidha wallahi. Ilmoon garaa qabdu hin jirtu biraanki. Ilmoon garaa qabaa ni jirti. Garuu ni baasaa kan hin jee kana biraanki. Video haadheen surprise kan hundi bariitiin hordoftootaallee surprise godhee ittiin himne garuu waan sirraa dalagu biraanki akka sirra dalagu himeetiin jira biraankiidha. Guutuun biraanki moo ilmoo garaa qabdaa? Guutuu miti laa. Ayyee. Taa ilmoon ni jirti. Kammoon hin baasisin jeesan biraanki. Maal baasii raawwatanitti tumte. Rootoo jarjaree sidee waammaati ilmoon baasete. Dafeetiin sira harka si qabaadha akka nan loole. Harka si qaba. Amma ilmoon kan naaratti. San gubbaan amma deebitee ammaa simbirraa hin baasaa maal ogguu jettu. Waan hin godhin beene yaala. Waan hin godhin beene har'aan godha. Rabbiin natti hin godhine waan hin baasaa. Sila amma yaadanii qabdee jechuudha dhimma ilmoo tanaan sababa baal mana dhoorku. Yaadaan qabu wallahi. Ilmoo naagi. Yaadaan qabu. Akka jeetiin baal mana dhoorkaji. Bibiraa bibee. Ijoo. Waan duraan hin qabne har'aa ilmoo abbaastiin. Akkasiiti dhiifama naa godhi gama. Daawwata salaamtaa. Kaameraa kana danuu dirree barbaadu sana. Sabii akkami keessee kana siitaa kaameraan. Laala du'aa godhachaatiin yaa rabbi. Akkanarratti naa gadi agartee gammachuutti jettana marachuun qabaa jeete. Akka isaatiillee yaa rabbi akka naa garree jette du'aa isi godhutti jiraatis naa garree shakkate. Sirrii laadi jala seeni. Akka kaayidee gartee. Safiin goolab doola wanta gooteeti. Akkasiiti. Kaameraa safiin akkana jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtanii isiniin jenna. Awwaan kana Fatiyaan maru jirti. Sapiraayin qabayetti. Piraankiin si godheetti. Viidiyoon daqiiqaa meeqa akka kam godhuu deemti. Awwaa takka waan irraa beekuun qabu. Reefuu hanga wayyaa hordoftoota himeetiin isaanis sapiraayis ta'uu jiranii akka keetitti. Hordoftoota illee himeetiin isinis sapiraayis ta'uu deemtanii bahar qofaa miti. Garuu sapiraayis kana keessa baharis piraankii irratti dalagaa jechuun himee jira. Hordoftoota kiyya dhiifama naa godhaa waan hin jiru beeku har'a gammachuu waliin dhiifama naa godhaa piraankii waan hin taane irratti hojjedhe
Viidiyoon lama jechuudha. Lama dura sapiraayizii kattiyaanu piraankiidha. Garuu ani sii qofa miti kan inni dhiifama gaafadhu. Hordoftoota kiyyaa hedduu dhiifama naa godhaa waan hin taane piraankii jee dalagee rabbiin natti hin godhinni. Anti akkasumas akkasii godhee sin beeku. Akkasitti dhiifama naa godhaa. Otoo namoonni akkasii godhuu taatee siddii isaa mi baarii. Laa waan rabbiin hin jaallanne tokko hin godhu. Kan akkasitti dhiifama naa godhaa piraankiidha. Akkasii daawwattoota keenya kunoo Fatiyaan sapiraayizii si godheettee sapiraayizii koommoosii na goote silaa nama 3-4 illee hammattee wayyaadha. Laala kophaadha irra guyyaa. Ijoollee illee yaammanne kophaa teessee sapiraayizii na goote asumaan piraankees narra daleeyde nama meeqaatu ilmoo dhabee barbaada. Masrii fi Ameerikaa fi kana keessa kanaan na'u jira ilmoo jecha kadhabeef illee rabbi haa kennu. Ilmoon tun ilmoo nagayaan bakka geessee nagayaan guddattee nagayaan dhalattu. Ta guddattu rabbi isiniif haa godhu jaa du'aayi nuuf godhaadha. Du'aayin teessan hedduu nu barbaachisa. Akkasitti Fatiyaallee na dura tuuyitee jirti. Ani wallaahi ilmoo dhiiraatiin jaaladha. Durumarraa ilmoo dhiiraatiin hedduu jaaladha. Dhiiraa fi dubartiilleen takkuma wal keessa rabbiin namaa kennuun bareeda jechuufiin an duraan dubartii 3 qaba. Dubara 3 waan hin qabuufiin dhiira jaalachuu ture. Deebii rabbiin kiyya dhiira naa kennee jiraamsa. Ammoo taarraa tana intala akka godhuun fadha. Sababa malee miti. Waan biraallee dhabu moggaasa maqaarratti akkuma Fatiyaan jettee anis waan hin qabuun qaba. Saniifuu rabbiin intala isiniif haa godhu ja'a tana gayaan dhalattee nagayaan guddattu rabbi isiniif haa godhu ja'a du'aayi nuuf godhaadha. Akkasii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Viidiyoon keenya illee dheerattee jirti dhiifama nu godha. Akkasii hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi isin bira haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.